Jawaar Mohaammed ilaalchisee xalayaan barraa'ee jiraachuu. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaa irratti obbo Leencoo Lataa maal jedhu? Kana sana furuudhaaf immoo gaaddisni hoogganaa Oromoo dandeettii qabaa, dirqamas qaba jedhee sana mana yoo walgahii mari'ate sun furmaata argata jedhee yaada. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti adeemsi waliigaltee kallattii jijjiireera jedhamu akkasumas odeessaalee addunyaa gaggabaaboo qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin biyya Ameerikaatti marii gaggeessaa jiru. Mariin kun isa dura ture irraa kan itti fufe yoo ta'u, baankiin addunyaa fi ministeerri maallaqaa Ameerikaa jaarsummaan irratti hirmaataa jiru. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa hanga yoonaa sanadni biyyoota sadaniin gara waliigalteetti geessu akka hin qophoofne ibsanii ture. Qondaalli Itoophiyaa keessa beekanii fi dhimmicha hordofan immoo adeemsi waliigaltee kun kallattii jijjiiruu isaa himu. Ammayyuu taanaan bal'isee isinitti hima. Akka isaan jedhanitti adeemsi waliigaltee biyyoota kanaa kallattii jijjiirrateera. Sanadni waliigalteen akka irratti ga'amuuf garri caalu kan dhiyaate Ameerikaatiin akka ta'ee fi dhimmi ijoo akkaataa bishaan guutuu fi gadhiisuu hafee eenyu gahee bishaanii hammamii haa qabaatu kan jedhu irratti hundaa'eeraa jedhu. Akka ogeessi kun jedhanitti dhimma qoodinsa bishaan irratti haasa'uuf akka biyyaatti Itoophiyaan qophii miti. Kaayyoo waliigaltee kanaas miti. Sanada akkaataa hidha Itoophiyaan ijaartu irratti bishaan guutamuu fi gadhiifamuu jedhuun walqabatee gogiinsa akkasumas yeroo dheeraa keessatti jechoonni jedhan kan jiran yoo ta'u, hiika isaanii irratti garuu waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedhu ogeessi kun. Keessumaa ogeessonni seeraa Itoophiyaa garee marii irra hirmaachuuf gara Ameerikaa malee waliin deeman dhimma kana irratti mari'achuuf aangoon akka hin kennamneef himu. Akka isaanitti dhimma qoodinsa bishaan irratti Itoophiyaan, Sudaanii fi Masrii qofa osoo hin taane biyyoota yaa'a laga Abbayyaa 10 waliin mari'achuu akka qabdu dubbatu. Kana dura qondaaltonni Itoophiyaa gaheen Ameerikaa fi baankii addunyaa taajjabuudha jedhanis boodarra jaarsummaa akka ta'e ifa ta'eera. Akka ogeessi BBC'n dubbise kun jedhanitti Ameerikaa fi baankiin addunyaa koreen teeknikaa jalqaba Finfinnee akkasumas Kaayirootti yeroo taa'etti akka taajjabaatti taa'an. Boodarra Kaartuum Sudaanitti yeroo marii taa'an garuu gahee jaarsummaa fudhatan. Mariin xumuraa yeroo Finfinnee taa'ames jaarsummaatiin itti fufan. Dhimma kana ifatti dubbachuu baatanis ministeera muummee Abiy Ahmed jalqaba torban darbe mana maree bakka bu'oota uummataatti yeroo dhiyaatan garuu Ameerikaa fi baankiin addunyaa gahee jaarsummaa akka qaban mirkaneessaniiru. Akka ogeessi kun jedhanitti qaamoleen kun gahee taajjabuurra gara jaarsummaatti erga ce'aniis Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu fi sodaachisuullee jiru jechuun himatu. Biyyi jalqaba yeroo ijaarsa hidha laga Abbayyaa eegaltee fedhii Itoophiyaaf qofa osoo hin taane ofiif jettee Itoophiyaa waliin hiriiruu kan himaa turte Sudaan ejjennoo jijjiirtee Masrii waliin hiriiruu ishee kaasu. Ogeessi kun qoqqobbii Ameerikaan waggaa dheeraa dura irra keesse akka irraa kaaftu Sudaan ni barbaadde. Akka isaan ibsanitti Sudaan fedhii kana fuutee gara Ameerikaa yeroo dhiyaattu Ameerikaan immoo haal duree keessa qabdi. Tarii inni kaleessa Sudaan bulchaa duraanii Omar Hassan al-Bashir mana murtii yakkaa idil addunyaatti dabarsitee kennuuf murteessuun ishee haal duree Ameerikaan keessaa tokko akka ta'etti eeru. Masrii waliin hiriiruu ishee immoo akka haal duree lammataatti ilaalu ogeessi dubbisne. Ministeerri muummee Abiy haalli waliigaltee biyyootaa karaa qabachuusaa fi mallatteessuun dura wanti ilaalamu akka qabu kallattii waan kennaniif mallatteessuun turuu isaa himanii turan. Ogeessi dubbisnee garuu qaama sadaffaa galchuun Itoophiyaa rakkoo keessa galcheeraa jedhu. Ameerikaa fi baankiin addunyaa gara Sudaanii fi Masrii waan goraniif Itoophiyaan qofaa ishee taate jechuun himu. Mariin akkanaa waan hamaatti waan geessuuf akka dhaabbatu gaafatu. Ogeessi keessa beekan garuu maqaan isaanii akka dha'amu hin feene kuni. Obbo Taayyee Danda'aan magaalaa Bishoftuutti saamamuu isaaniif maqaa dha'uun kan isaan himatan Injiinar Darajjee Beegii ture. Injiinar Darajjee Beegii garuu waanuma karaa keessaa feesbuukiidhaan naaf ergame maxxanse malee waa'ee saamicha Taayyee waan an beeku hin qabu jechuun BBC'tti himanii ture. Guyyaa har'aa immoo Injiinar Darajjeen magaalaa Bishoftuutti to'annoon jala ooluun isaanii dhaga'ameera. Dhimma kanarratti hiriyaa Injiinar Darajjee kan ta'an obbo Ayyaalaa Dagaagaa dubbiseen ture. Arraga nama ta'an qolamatti mana isaanii bishooftee qabamanii hidhamanii buufata poolisii gara sabbataa jiramma jedhameeti. Maaliif kan jedhamu wanti barame jira? Wanti qabatamaa gammaan jiru Taayyee Danda'aati mateedha kan jedhani. Poolisoota akkas jedhee? Kana akkanitti himame kan jedhan poolisoonni wanta maxxanfame sana meeshaan Taayyee Badiisa maxxansi sana inbookii ergamee fi kan maxxansi sanaan kanaan ala wanti biraan jiru.
Isaan sabbataadha jiraatu moo kamtiin gara achitti geeffaman? Lakki isaan kan jiraatan bishooftuudha. Bishooftuurraa fuudhanii magaalaa gara Komishinii Poolisii Oromiyaa geessanii achirraa gara sanatti gara sabbataatti tiraansfar godhanii dabarsan. Ganama kan qabanii kan bishooftuutti dhiqootti tursiisanii fudhatanii. Dhimma kana ilaalchisee qaama poolisii argachuu yaallus nuuf hin milkoofne. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabseen isinitti maanii hirphaa gammachuuti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed boruu eegalee guyyoota 3 gamtaa Emireetota Arabaa daawwachuuf waajjirri isaanii akka ibsetti lammiilee Itoophiyaa biyyatti jiranii fi dhiyoorraa dhufan 15,000tti tilmaamaman wajjin ni mari'atu jedhameera. Trust Fundiin Diyaaspooraa Itoophiyaa piroojeektiiwwan 5 baasii birrii miliyoona 50 gaafatan maallaqaan deeggaruuf jira. Piroojeektoonni kunneen bishaan, barnoota fayyaa fi kanneen biroo ta'an naannolee 5 keessatti ijaaramu jedhameera. Naannoo Amaaraa godina giddugaleessa Gondar aanaa Xagadeetti namichi daa'imaa fi dargaggoo horii tiksu ukkaamsuudhaan qarshii gaafate hidhaa waggaa 25 adabame. FBC'n akka gabaasetti namichi daa'ima kana gadhiisuudhaaf birrii 100,000 ol kan gaafate yoo ta'u 30,000 fudhateera jedhameera. Jiraataan magaalaa Bahar Dar lootorii hiriyaansaa bitee isaaf kenneen abbaa carraa ta'e. FBC'n lootorii biyyaalessaa wabeeffachuudhaan akka gabaasetti namni uffata gurguru kun abbaa carraa birrii miliyoona 1 ta'eera jedhameera. Hooggantoonni otoo hin qophoofne uummata tajaajiluudhaaf waan rakkataniif imaammataa fi qajeelfama paartii badhaadhinaa hubatanii hunduu qophii ta'uu qabu jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Hooggantoonni paartichaa leenjii guyyoota 17 fudhataa turan har'a xumuraniiru. Baankiin Singapoor DPS jedhamu keessatti hojjetaan tokko dhukkuba koronaa vaayirasiin qabamee jennaan hojjetoonni baankicha gadhiisanii baqatan. Baankiin kun hojjetoota 300 ol kan qabu yoo ta'u biyya Chaayinaatti dhukkubsatoonni koronaa vaayirasii Singaappooriin biyya Chaayinaattiin alattis dhukkubsatoonni koronaa vaayirasii Singaappooritti argamaniiru. Qondaalli duraanii mana mala sirreessaa Raashiyaa hidhaan waggaa 3tti murtoofnaan mana murtii keessatti of ajjeese. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti qondaalli mana mala sirreessaa federaalaa biyyattii irratti qarshiin humnaan fudhate jedhamuudhaan himatamaniitu kana booda of ajjeesanii jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana. Obbo Jawaar Mohaammed lammummaa biyya ormaa yoo qabaatan labsii filannoo fi heera biyya Itoophiyaa irraa kan ka'e siyaasa idilee keessatti akka hin hirmaanne ni dhorkamu. Gara torban lamaan dura KFO'n Jawaar lammummaa Itoophiyaa isaa haaromfachuu nu mirkaneesseera jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma lammummaa Obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisee immigireeshiniif xalayaa barreesseera. Zalaalam Taaddasaan gabaasa qaba. Boordiin filannoo biyyaalessaa akka qaama itti gaafatamummaa qabuutti Obbo Jawaar Mohaammed lammummaa isaa Ameerikaa deebisee lammii Itoophiyaa ta'uu akka mirkaneessuuf si'a lama paartii KFO'tiif xalayaa barreessuu isaa yaadachiiseera. KFO'n gaaffii boordicharraa dhiyaateef xalayaa torbee tokko dura guraandhala 27 bara 2020tti barreessee labsii lakkoofsa 378 muraa 1996 bu'uureffachuun Obbo Jawaar lammii Itoophiyaa ta'uu mirkaneessee akka ture xalayaan boordichaa kun ni ibsa. Akka labsii kanaatti namni lammii Itoophiyaa fi boodas karaa seera lammummaa biyya ormaa argate lammummaa Itoophiyaa deebisee argachuuf Itoophiyaatti deebi'ee dhufee jireenya isaa idilee gaggeessuu eegalu lammummaa isaa biyya ormaa deebisuu yookaan dhiisuu lammummaan isaa akka deebi'uuf abbaa taayitaaf yoo iyyate lammummaa isaa Itoophiyaa argataa kan jedhudha. KFO'n bu'uura labsii kanaan ragaan dabalataa lammummaa Itoophiyaa Jawaar Mohaammed dhiyeessinu hin jiru jechuun barreessuu boordichi ibseera. Dhimma kanarratti murtee dhumaa kennuuf labsiidhaan kan aangoon kennameef immigireeshinii waan ta'eef ibsa dabalataa akka irratti kennu boordichi immigireeshinii gaafateera. Bu'uura labsii kanaan namni lammummaan isaa akka deebi'uuf gaafate qaama aangoo qabu kanarraa murteen dhumaa osoo hin kennamin battalumatti lammummaa isaanii argatamoo hin argatu kan jedhu irratti hanga guraandhala 17tti ibsa bal'aa akka kennuuf boordichi gaafateera. Xalayaan kun guyyaa 2 dura baasii kan ta'e yoo ta'u walitti qabaa itti aanaa boordii filannoo biyyaalessaa obbo Wubishet Ayyalee Geexeetu mallatteesse. Obbo Jawaar Mohaammed lammummaa biyya ormaa qabaachuun labsii filannoo
filannoo fi heera biyyaa irratti labsiiwwan kaa'aman irraa kan ka'e siyaasa idilee keessatti akka hin hirmaanne ni dhorkamu. Boordiin filannoo biyyaalessaas bu'uuruma seeraa kana tuquun dhimma lammummaa obbo Jawaar Mohammadii fi hirmaannaa siyaasaa isaan irratti paartii koongirensii federaalawaa Oromoof xalayaa si'a lammataaf ergee ture. Dabalataan abukaatoon obbo Jawaar Mohammad obbo Gammachuu Guutamaa obbo Jawaar lammii Itoophiyaa ta'uu isaaniitiif waraqaan addaa dhiyeessan tokkollee akka hin jirree fi lammummaa Ameerikaa duraan qaban ture akka deebisanis BBC'tti himaniiru. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaatti dhalate furuuf wantoonni garaagaraa taasifamanis takka tasgabbaa yeroo kaan immoo hammaataa tureera. Mootummaa fi hidhattoonni rakkoo kana karaa nagaa furuu wayya jedhanis walimachuu garuu hin dhiifne. Jiraattonni immoo gidduutti rakkoo keessa seenuu isaanii himu. Opereeshinii tibbana mootummaan adeemsisaan jira jedheen lixa Oromiyaatti intarneetii fi bilbilli moobaayilaa erga hojjechuu dhaabee ji'aa fi torban lama ta'uuf jedha. Gameessii fi hoogganaan duraanii dhaaba ABO obbo Leencoo Lataa rakkoo kanaaf furmaatni marii akka ta'e himu. Galaanaa Balaayitu dubbise. Rakkinni biyya Oromiyaatti ta'ayyuu rakkina furamuu qabu. Rakkina sana furuudhaaf immoo gaaddisni hoogganaa Oromoo dandeettii qabaa, dirqamas qaba jedhee sana mana gaaddisni yoo walgahee mari'ate sun furmaata nu argata jedhee yaada. Humnaan furuu carraaquun hammeessuu malee waan furuu natti hin fakkaatu. Gurmaa'inni ammanaan jettan kuni hamma carraaquu qabu carraaqaa jira. Jechuun gaaddisni hoogganaa Oromoo eega walgahee bubbuleera. Sanatu walgahee mari'achuu qabaa. Sadarkaa komatamurra gahee natti hin fakkaatu. Rakkinni lixaa fi kibbatti deemaa jiru kun furmaata barbaada. Furmaanni sun immoo mariidhaan dhufa. Marii dhaaba lamaa mootummaaf dhaaba tokko osoo hin ta'in marii dhaabota Oromoo hundaa'u. Kanaan duras ifatti ejjennaa koo ibsee jira. Gaaddisi dafee walgahee waan kana irratti gadi fageenyaan mari'achuu qaba. Furmaati isaa waan sammuu keenyarraa ala ta'ee natti mul'atu. Jaarsummaadhaan dhimma kana furuudhaa fi jaarsolii dudubbisuun eegalameera waan jedhullee dhagaheen ture. Isin quba qabdu tariyoo. An quban qabu nageenyaan oduu kan ta'e gaarii. Fedhan qabaattu garee jaarsummaa kanaa utuu ta'uudhaaf filatamtanii. Jaarsummaa namatti si gaafataa yoo gaafatame hojii jaarsaa hojjechuu nama hojiin kiyya sanuma. Hojii jaarsummaa hojjechuu qophiidhaan garuu qaamii waldhabbicha keessa jiru sirraa amantii qabaachuu qaba jaarsa ta'uudha. Adeemsi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa jiranii namoota tokko yaaddessaa jira. Walqeequun kun wal balaaleffachuun waan akkanaa isin yaaddoo akkasii qabdu. Ammatti biyyi kun filmaataaf qophii miti. Rakkina baay'eetu jira. Rakkinoota kana immoo filmaataan furuun hin danda'amu. Sanatu dursuu qaba. Rakkinni nageenyaa jira. Naannoon tokko diigamee haaraatti deebi'ee hin ijaaramne. Naannoon tokko immoo fincilee ajaja mootummaa waaltaarraa ala ta'ee jira. Haala kana keessatti filmaata gaggeessuun gaarii hin ta'u. Kan biraa kan Oromoo keessaa yoo ilaalle ammatti wal dorgomuudha silaa walii wajjin dhaabbanneetu dhibdee jijjiirsiisaa ta'an akka naannoo garagaraatti tasgabbiin dhabamuu jarri keessi baay'een hojii dhabuu isa kanarratti xiyyeeffannee isa fudhee booddee seera keenya baafannee qophii poolitikaatiif qophii taaneen irra filadhaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurreerra. Odeessaalee keenya guyyaa har'aa fi dabalataafis marsariitii keenya www.bbcnewsafaanoromoo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. Saganticha kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse immoo ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina halkan gaarii siniif haa ta'u.